amala geggeessummaa dhugaa hojjetee itti agarsiisee hojjechiisa jechaan osoo hin taane gochaan agarsiisa. karaa kana deemaa jee ta'a osoo hin taane imalee kallattii itti agarsiisa. geggeessan dhugaa yaada qajeelaa isaaniif qaba. kunis jijjiirama karaa hunda galeessaan kan dhufuudha. geggeessan dhugaa fi milkaa'oon warra isaan caalaa sabaaf ta'uu danda'an oomisha. karaa itti abjuu isaanii dhugoomsuu danda'an irratti isaan utubee gara milkaa'inaatti isaan geessa. na caaluu laata jee yaadda osoo hin taane akka isa caalaniif waan danda'u hundaan isaan geggeessa. isaanis gorsa. mul'ata akka qabaataniif karaa mul'ata isaanii itti argachuu danda'an itti agarsiisa. waanan jedhu fudhadhu jechuu qofa osoo hin taane irra caalaa waan bu'aa fiduu danda'u irratti fuulleffata. waan xiqqoo isaan hojjetaniif beekamtii onnachiisoo kennaaf. tokko ol kaasee tokko gabbuusuun amala geggeessaa hubannoo fi bilchaatoo miti. geggeessaa dhugaa fi milkaa'an of jaja of faarsaa osoo hin taane hojjettoota geggeessuun of jaja. geggeessummaa dhugaan bu'aa dhuunfaa isaa caalaa bu'aa hojjettootaa geggeessuu irratti xiyyeeffata. geggeessan ga'umsa geggeessummaa qabu waan hojjetaan isaa barbaadu hubata. ogummaa fi hubannaadhaan ijaaramee qaruu beekumsaan masakama. geggeessaa dhugaan hariiroo fayyaalessa hojjettoota geggeessuu wajjin uumuun amala madaqfamaa isaan barbaadanii fi galmichi barbaadu walitti kan hidhuudha. geggeessummaan dhugaa hiikaa fi ergaalee dhokatoo hedduu qaba. geggeessummaan amalaa fi adeemsa guutuu karaa of danda'een kan ijaaramuudha. geggeessaa cimaa ta'uuf wantoota armaan gadii kana qabaachuun dirqama. kanneen kana yoo qabaatte ati dhuguma geggeessaa cimaadha. inni tokko nama onnachiisuu yoo dandeessa ta'e. inni lammaffaan hojiiwwan namoota hojjetanitti qoqqooduu yoo dandeessa ta'e. inni sadaffaan haasaa waliigaltee uumuu danda'u yoo dandeessa ta'e. egaa kanatti aansee mee waa'ee geggeessummaati isin biraan geenya. akkam jirtu hordoftoota keenya warreen chaanaalii keenyaaf maatii hin ta'in asumaan maatii chaanaala keenya ta'a. chaanaalii keenya subscribe share like godhu hin dagatinaa isiniin jenna. har'aan tan ammoo geggeessaa jechuun maal jechuudha. geggeessaa dhiibbaa gaarii uumu namoonni hedduun waa'ee loliinsa kaaba Afrikaa keessatti bara 1941 fi 1942 geggeessaa Ernest Rommeliin ta'e irratti namoota baay'ee xiqqoo fi taankii lolaa muraasan Ingilizoota akka mo'ate ni yaadatama. dhoksaan injifannoo kana geggeessaa qorannoo irratti hundaa'e murtoo sirrii yeroo sirriitti kennuu ta'uu isaatu dubbatama. lafa geggeessan sirrii jiru rakkoo cimaan yoo jiraatellee dhuma irratti moo'ichi jiraachuun isaa hin oolu. dhiibbaa gaariin geggeessummaa sirrii fi jireenya fakkeenyummaa qabu irraa dhufa. geggeessan hojjettoonni yeroo eeganii akka hojiitti ba'an itti hima ofii immoo sa'a dursee waajjiraa ba'u. warri kaan hojii dhiisanii akka intarneet irratti hin dabarsine gorsaa fi intarneet irraa kan hin kaane baasii garmalee ceephaa ofii mi'aa waajjiraa horii guddaa kan bitatu fakkeenya gaarii fi dhiibbaa sirrii ta'e geessisuu kan hin dandeenye ta'a. waanan jedheen godha waanan hojjedhu dhiisaa kan jiru jijjiirama fiduu gonkumaa hin danda'u. geggeessaa sirriin hojiin fakkeenya ta'uun nama geggeessuudha. geggeessaan tokko namoota geggeessuuf itti gaafatamummaa guddaa qaba. isa kana ammoo dagachuun firii malee hambisa. geggeessitoonni jijjiirama fidan dhaabbata isaanii keessatti mul'ata haaraa fi sochii cimaa fidanii dhufu. geggeessitoonni jijjiirama duukaa buutota kakaasuun gara guddina barbaachisaa ta'etti kan geessanidha. mul'ata egerees gadi fageenyaan kan hubachiisanii fi amantaa hojjetaan isaan irratti qabuuf bu'uura kan kaanidha. namni kamiyyuu akka dhiibbaa hin geessisnetti akka of hin lakkoofne waan kanaan dura faayidaa hin qabne fakkaatu irraa mul'anni jiraannan waan haaraa uumuun ni danda'ama. haa ta'u malee geggeessitoonni tokko tokko isa kanaan dura ture waan xiqqoo fooyyessuun nama gaarii godhee galateeffachaa nama akka isaanii ilaalanitti immoo gaarii hin goone jamee yaadamu adabaa kan geggeessan tarii waggaa 30 fi 40 dura kan ture har'a garuu furmaata kan hin taane sirna geggeessummaa dadhabaadha. yeroo ammaa geggeessummaan dhaabbilee kamiif bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. geggeessummaan jijjiiramaatiinis xiyyeeffannoon isaa walitti dhufeenya sirrii duuka buutota wajjin qabaachuun hojiif akka kaka'umsi hojjettootaa fi geggeessitoota keessatti uumamu gochuu waliin hojjechuu bu'aa qabeessummaa dhaabbata tokkoo guddisuudha. geggeessitoonni jijjiirama namootaa geggeessaniif mul'ata kaayyoo fi galma dhaabbata isaanii akka hubatan gochuu irraa kan ka'e namoonni hundi fedha dhaabbata isaanii akka fedha dhuunfaa isaanii caalchisaniif kan jajjabeessanidha. kanaaf geggeessitoonni jijjiirama fidan waa uumuu kan danda'an karaa haaraa kan baasan hojjettoota kakaasuun waan fooyya'aa akka hojjetaniif mul'ata kan fidan yommuu ta'an warri kaan garuu bakka kaa'amanitti hojii kanaan dura itti fufsiisuu qofaaf kan ta'an karaa fi caasaa kanaan dura irraa kan deeman aboo fi humna kanaan dura dhaabbaticha keessa ture kan fayyadaman cimdii aboo diriirsuu irratti kan xiyyeeffatanidha. geggeessan jijjiirama fiduu hojjettoota gidduutti amala humnaa kennuuf akka qabaatan gochuun akka jijjiiramni dhaabbata tokko keessatti dhufuuf kan taasisanidha. kanaaf geggeessan jijjiirama fiduu mul'ata kan burqisiisu mul'anni sun akka hojiitti hiikamuuf kan haala mijjeessu aarsaa barbaachisu kaffaluun nama mul'ata hojiitti jijjiiruudha. geggeessummaa keessa aarsaan jiraachuu isaa yeroo hundumaa beekuun gaariidha. geggeessitoonni jijjiirama fidan xiyyeeffannaa qabatamaa ta'e ni qabaatu. yaada kanaan dura ture akkasumaan kan simatan osoo hin taane gaaffii keessa kan galchanidha. akkaataa itti rakkoolee hiikanii fi murtii kennan ilaalchisee bifa addaa fi akkaataa itti jijjiirama fiduu danda'an ittiin waa'ee hedduu ba'u.
geggeessitoonni jijjiirama fidan ofiif guddachaa hojiin isa akka fooyya'uuf hojjettoota guddisaa deemu hojjettoota gara geggeessummaatti ceesisuuf tarkaanfii namoota fudhatan gara ofiin geggeessuutti akka caan ni taasisu. As keessatti wanti dagatamuu hin qabne guddaan jijjiiramni aarsaa gaafata salphatti kan dhufu miti. Jabaatanii dhaabbachuu hamilee gaafata, sodaa jalaa ba'uu gaafata. Geggeessaan tokko kan dagachuu hin qabne haalli hundumtuu yeroo faallaa isaa ta'u sodaachuu hin qabu. Xayyaarri dhiibbaa qilleensaa dandamatee bakka yaadeegaa haalli ati keessa jirtu akkasii to'atuuf hin eeyyaminiif haalli ati keessa jirtu hunduu kan abdii hin qabne yoo sitti fakkaate hin sodaatin. Namoonni ati geggeessitu namoota gara mul'ata jirutti deemuuf tattaaffatan yoo ta'uu baatanillee abdii kutachuun sirra hin jiraatu. Abdii kutannaan amala namoota dadhabooti wanta rakkisaa si mudatu keessaan carraa gaarii si marsee jiru nama arguu danda'u malee rakkoo qofa nama ilaalu hin ta'in. Kufaatii sodaattee gaara ba'uu hin dhiisin. Fiixee gaaraa irra yoo geesseef bu'aa bahii keessa dabarte mara ni dagatta. Namni kamiyyuu yeroo hundumaa gammaduu dhiisuu fi waan nama gaddisiisu isa mudachuu ni danda'a. Har'a guyyaan ati keessa jirtu hamaa fi kan itti hin tolle yoo ta'e osoo abdii hin kutatin guyyaa itti aanu abdiin eegi. Guyyootiin hamoon si mudatan amala kee qaruun kaayyoo fuula kee duraa jiruuf si qopheessu. Osoo dhiphinaaf harka hin kennin hojii kee qulqullinaan hojjechuun deemsa kee itti fufi. Gaaf tokko of duuba ilaaltee cimina irraa barattee ni hubatta waan ta'eef. Daangaan akkaatiin dabarre si gochaa ture obsa qabduun hurraa'ee riqicha irra ceetu siiftaa. Kanaaf haalli ati keessa dabartu baay'ee kan si gufachiisu yoo sitti fakkaate abdii kutannaa irraa of eeggadhu. Jabaattee dhaabbachuun qilleensa hamaa dandamattee bu'aa gaggeessummaa keetii siif qabu hubatta. Garuu jabinaa fi obsa cimaa si barbaachisa. Yoo akkas ta'eef ammoo isa kanaan dura caalaa ol kaatee mul'atta. Namoonni ati gaggeessuuf kaa'amte immoo salphaa ta'uu dhiisuu ni danda'a. Hojii cimaas kan si gaafatu ta'uu danda'a. Karoora bahee bakkaan ga'uuf yeroo carraaqixu haalli salphaa akka hin taanee fi hojii akka si gaafatu hin dagatin. Rakkooleen geggeessummaa keessatti si mudatan yeroo hedduu kan rukutanii booda si deebisan fakkaachuu danda'u. Yoo harka laatteef ammoo kana gochuus ni danda'u. Geggeessummaa keessatti wantoonni nama gaddisiisan hin dhabaman. Garuu immoo kaayyoo kee irraa ija hin buqqifatin, abjuu hin dhaabin. Haala natti tola jettu illee yoo jiraate keessaa ba'uun jijjiiramaaf hojjechuu hin dagatin. Sababni isaa bakka itti haala kana mara dhandhamtu, bakka itti barattuu fi bakka itti jijjiiramtu waan ta'eef booda hin deebin, hin sodaatinis guddinni akka jiru hin dagatin. Geggeessummaa keessatti wantoonni abdii si kutachiisuu danda'an hedduutu si marsanii jiru. Sagaleen ati keessa keetii dhageessu abdii si kutachiisuu ni danda'a. Isa kana dhaggeeffachuu hin qabdu. Wantoonni ati agartu kan ati dhageessu hojii kee keessatti kan si mudatan akkaataan hojjettoota, galii dhaabbatichaa fi kan kana fakkaatan abdii si kutachiisuu danda'u. Haa ta'u malee rakkooleen jiran yaabbannootaan ittiin ol ba'us ta'e ittiin gadi bu'uu ni dandeessa. Isa kanaaf ammoo gama keetiin waan hojjechuu qabdu ni jiraata. Innis of kennuun karoora dhaabbataa geggeessitu hojii irra oolchuun barbaachisaadha. Sababiin isaa karoorri riqicha siif galma kee gidduu jiru waan ta'eef tarsimoo sirrii ittiin hojii irra oolchitu beekuuf itti hojjechuun gaariidha. Geggeessitoonni garaagara karoora gaarii baafatanii waraqaa irratti hambisu. Inni kun akka hin taaneef haala abdii si kutachiisu keessatti illee taanaan tarsimoo sirrii yoo qabaatte haala jiru hundumaa mo'attee fiixee jijjiiramaa irra ol ni baata. Geggeessaan tokko cimaadha kan jedhamu keessaa fi alaan rakkoo isa mudatan yoo mo'achuu danda'e qofa. Geggeessaan tokko kan dagachuu hin qabne haalli hundumtuu yeroo faallaa isaa ta'u sodaachuu hin qabu. Xiyyaarrinuu dhiibbaa qilleensaa dandamatee bakka yaadeegaa haalli ati keessa jirtu akkasii to'atuuf hin eeyyamin. Kanaafuu geggeessaa gaarii ta'e, nama furmaataa namaaf ta'u ta'e, nama qofaatii namatti gammadu hin ta'in. Kanaafuu yeroo hundaa'u fuula duratti sossoo'uun barbaachisaadha. Geggeessitoonni hedduunis kanarraa waan hedduu akka baratan abdii qabna. Odeeffannoo kana kan dubbisnerraa isiniin geenye. Egaa hordoftoota keenya chaanaala keenya sumaan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nagayatti.